السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتاوي خبجمتو تخينيا. أرانتنا كماركا جرتان. أرانتنا كماركا جرتان يجودا. قادسة هدو تكادو كوبي. ياو أكمديو أركتان يجودا. مالي في. خنين دو دي تورت. ورين أركتان أغرتاني جرتاني. أرانتنا مو. ويوتان هنگاندا بمخانا يجودا. منا خمدين ترسيزي. Umumman tana egaa khayninaa fi kana jechuudha. Khaynina isin nuti kana gara qulqulleessan booda umman tana kun mana himati baasee fide akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Muqaddiyaatti yaa jira. Waa hundaa'u jechuudha. Wayyuu jirti jechuudha ammaaf. Akkasii maaliif dhugatti isin naafis hin taane wal jaalanne malee jechuun jira miti amma waa'ee dubbachuu barbaanne garuu immoo hedduu takkatanii fi na yaachiftee isiidha. Maaliif yoonii fi hawaataa ta'e anaanii jechuun maqaa kiyyaani anaaf maqaan badaan bu'a jechuudha. Maqaan hamaan anaaf bu'a. Saniifin mana hima geessee hospitaalii jechuudha. Tokkoffaa asitti biyya kanatti biyya musliimaati. Mana hima jaartii fuutee geessitus jaartiitii hiyyeetumaan geesse maaliif mana hima oguu geessitee fedhuu jaartii taati fedhuu obboleessa waan fedhaa taati obboleettii taati adda isaa taatu uummata isaa taatu dhalumaatu yaala godha yaalchisa malee namni dhiiraa biroo ol seenuun dhorkaadha. Warreen biyya arabaa jirtan ni beektan jeetii yaada jechuudha. Ammaaf akkuma harkaa jirtan kana wayyoo jirti. Amma ishee garuu du'aa hin godhaadha. Arraan tana waa hedduu takkaatitu anatti rakkoo ta'aa jira. Maali yoo jettan gahaati viidiyoo isin daleessanii harkatanii jirtan jeetii yaada. Khaniif guyyaa dheeraan bilbiltee isin khaniin guyyaa jechuudha. Ummaanis sanbooda ummaan gaaddiseedha jechuudha. Akka waan gaggabdee yookaan if wallaaltee sababa isiitti jechuudha. Sababa sanitti akka waan if wallaalteeti hedduu takka dhukkubsattee akka jirtu namarraa dhaga'een ture. Garuu immoo xiyyaaf mana dhaqee isiidhaaf itti himuudhaaf ni sodaadhe. Dhugguun akkana isin hin jiru hanjamaa isinitti hin fakkaatin. Maaliif hedduu takka na dhibuu jirtiisi dubbachuufis waan namatti ulfaate takka jechuu barbaadeeti. Akkasiiti mee yoo haadha geessu ta'e xiqqishoo amma xiqqishoo gaddisee. Amma eegan mana himaati baasee jechuudha. Amma toora za'aa jaha akkasiin ga'e jechuudha. Ganama kana guyyaa za'aa 8-9 akkasiin baasee. Achi boodaatti dhufnaan rafte san duraa ni iyyitee maal jettee garaan namuraa na ciraa maal jettee dubbatti saniifuu ammaaf wayyaadha. Saniifuu mee ummaa gaaddiseetis bilbileetiin waan jettu. Gaaddisee dhugumatti hordoftoota kabajamtoota keenya dubbiin barana nu mudatte jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati. Hogguun akkana yoo jaartiinis ilmaan fuuteeti gurgurattee UN'dhaaf doolaara gurgurattee gaaddisiin ammoo akkana taate ayi carraa kiyya jechuun ammaan tana jechuudha. Gaaddisee yaa dhagaa jirtanii ni addii sana fakkaatte. Gamanumaan jechuudha ummaa gaaddisee irra bilbileetii waan isin jettu laala mee yoo hayaamtu ta'e jechuudha silkiin tuni. Maaliif yoon akkatti usee namni waa hedduu jechuu danda'a. Yaa kaaftuun see ollee. Hello. Assalamu alaikum. Sirkiin tun saa ta'ummaa gaaddiseetii miti bilbilli kun. Ummaan gaaddisee siirte.
Eh? Così, di poi ti un banga di senti. Di così ni kuma. Okay, duuba ammaan tana jechuun ana raajuudha. Eh? Ana raajuudha. Yes. Ana raajuudha. Raju. Hmm. Raju. Ana raajuudha. Oh, raju. Akami gadi itu? Wallahi Akami gadi sen dekata. Ini kesat ilalle. Video hit ilalle bari inno bakanitti. Iduma jawa wasi duje jawa mali jawa hi tetur izide kanitti. Irte ho majati. Umma ni si ammo video sallalte bata. Iduma ni da tinta pakke sayang ka tubar. Kala si anda. Ana nabitem sagaleen si beekeetiin jira barra jechuun gaaddiseen akka ta'etti jechuun kaniin dhugee beektaa. sagalee si kennee itti gallee si barreessee ture iddoo irratti maal akkam filamee gaaddiseen akka maali jiru. Laa amma hoyyooytee jirti khalaas mana akima turre yeroo san keessa jechuudhaan silkii nama hedduu bilbilaa ture garuu nama bilbilu jechuudha silkiin isin harkan turre. Saayibootaan kiyya kanneen ta'an silkii irraa cufee keessa kaadde bakka maalii fi lubbuu isiidhaa baasuun qabayyeetii waan yaadeefin lubbuun isii dura ooluu qabdi nama lubbuudhaan jiruutu waa hedduu dubbata jeeti ani immoo tasa kana manuma isiin keessa galtu keessatti kanuma ta'e tasan irra bilbiltee kiniina dhugeetiin jira laa dafii hornaan jettee ani immoo san dura guyyaa san dura wal garree bakka dalagaatti bakka ho'iitti wal garree. Akkasitti bakka honnaan jennaan immoo dalagatti jiraan jeen kaniina dhugdee jirti ogun dhufu bakka lafa dhoyitee jirti akkuma viidiyoo irra gartan sanii maaliif garuu ammaaf hojjooytee jirti ummaan siidhaa oduuba maaliif namoonni hedduun akka hedduutti billaa aleeka akkamittiin kaniina obaasa billaa aleeka akkamittiin kaniina obaasan kaniina jechuun osoon kaniina obaasee haa kaman geessu innisi tokkoffaa ani nama jechuun nama gartee namni nama kiniina nama obaasee namoonni godhu miti maaliif osoon kiniina obaasee hakiman geessu maallaqa baasee jechuudha saniifuu ammaaf wayyooytee jirti bakka akka duraanirraa garaa qulqulleessanii waan takka jechuudha bakka gabaabduma garaa keessaa jechuun kiniina garaa duraan dhujesanii kiniina firii hedduudha kaayiseen dhugdee firii toora firii sagal moo kudhanii torba saddeessa liqimsee akkamitti jiraata inni tologaa dummaatti bari dhumni jijjiiramti jijjiiramti nama hojjeefti duuba musheen irraa akkamitti raaf ibsaanu akkamitti amma nagaa qabdatti taasisu. Ammaaf garuu bakka jechuun kiniina halkan galgala lama jechuudha achi bullee mana akimatti siree cibseetiin turcheet bakka siree cibsee siree irraa baasee amma akkasitti qulqulleessee garaa jechuudha doktoroonni qulqulleessanii bakka halas kana booda waan akka aannanii asiira qabbanaa waan akkas akkasii dhugeettee garuu immoo dirqamummaa sitti himuu qabayyeeti amma duuba ummaan siidhaa sagalee sii dhaga'uu dandeessu isiin jechuun. Ummaan siillee baay'ee laaffatte sababa ishii irraa kakaa'e waa hedduu taatee dhumaa halaasan jiraachuu fedhu ofiin fannisaa Gadsee. jiraachuu danda'u dargummaa barbaadu jettee baay'ee tokko nana jettee turte amma hafuura ishee dhageenya kanaaf boodatti maxxima booda bee heddini maxximatti man bashanaaf jette xiqqoo akka waan rakkoo gartee xiqqoo ishii wanta jette isin guyyaa sanii eegalee hin nyaattu duutu isin maan turuu akkuma tokko jirti. Haa eegaa dhugaadha garan dhalee jechuun hirfataa saniifuu isinis amma gaaddiseenis amma hojjooytee jirti maaliif halkan lama achi bulchine guyyaa lamaa fi halkan lama achi bulchine ammaan tana bakka khalaas hojjooytee jirti baasii yaani. Akka akkamitti isimaa arguu barbaanna akkamitti isi agartu gede ammoo homa fayyitu homoyyoo turatti hin fakkaanne. Laa bar fayyitee jirti khalaas hin fida inshallah maaliif hin fidani garuu immoo bakka waan hedduu yeroo biroo haasoyna. Itti si ergi ka ijaarsa taatu haa agartee ni agartee nyaachuu wayyoo itti waatti xiqqoo si taatu obsituuti. Haa tamam yoo feetan amma WhatsApp dha yookaan imoodhaan isin bilbila rakkoon qabu.
أنا بدي كاتي إيش بس هذا بدي كل شيء ناوي يجوا يا أو ستومالي لو تلا إيه كده كابو كده كيجاتنا جمرجات اللاتي أنا مو أرجو هيك ها تمام تمام سمنتنا ان شاء الله بقى مقديات بيت مقديه حبه لما في اما في توكوتي دي مجرا خلاص كنينا سدو تكون في دي خلينا هدو لا دركا ما يعني وان كان دكتوراتو نكرني سنيفو او نيم في داني غرومو خلاص ركون كبو هجو مقديه في التي تاكسي داني في ركون كبو كنينجر سلانني مجركو جيو سني كا جيو ميوت كو ميتوتي سني أتيلي كيسا كنبو ولا جرى سلاسونا كريباية كريباية بريدا لا انا ما وقت ندغي وبو jechuun oguna kana yoo bas jiru waan biroo yaadina jechuu barbaadetti ani jechuun bas akkuma agartan kana minyootis wanni isin gootan jirtu minyoota illee hamtuutti hin fudhatinaadha anillee namtu wanni na fudhatan hin jiru maaliif kana oguun joo dhibaafatemu minyootitu kana godhee siitu kana godhee jechuun tan dhiisaa gama maaliif ummaa siidhaa ani oguu kana ta'e gaammanis du'adhaa wayii kadhu ani hedduu takkaan si sochachaa jira sumaa'uu beektaa sumaa'uu bareeda waa hundaafuu furmaata ati rakkoo qabaachuu baattu minyootillee rakkoo qabaachuu baattu sanii gaafu wal agarree wajjitu malee nama rakkoo qabuu fi nama rakkoo hin qabne hojjaan baafanna. Tamam. Nagatti kana garuu ka itti dhaabatu viidiyoo qabu nu erguu qabda. Hayye tamam okay isiniif ergaa nagatti. Nagatti. Jallaayi. Hai onni nan wadatte. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kaameramaan keenyaati isaa ku jirtan fakkaatti. Gadise. Akka reefu irra mooyyoote jirti maaliif wanni isin barbaadan kan footoo kaasee isaanii erguu barbaadanii amma kun laalamu wanta na'u footoo kaaseetiin ergaafi maaliif haala kanarra jirti jechuun erguufin kiyya waan hafan qabne jechuu barbaadetti saniifu no haala fakkaatti itti ergeetiin jira WhatsApp irratti hedduu takka waan nama dhibaate saniifu jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya akka isin tunis hanga dhumaatti nu fayyituuf du'aayi nuuf godhaa jechuu barbaada waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaadha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u salaamullaa alaikum. ያወኩት ብዙ አለ